Amma takkaan kaayiroo keessa taa'u jira. Amma tokkichaa kana karaa manaa na yaachise. Baatiin guyyaa 25 keenyaan karaa manaa isaanii fida. Bakka jireenya kaayiroo karaa manaa harkannaa wanni biraas yaachisu. Dalagaan dhiiraa inni moonni dalagaa jedhamu hin jirtu. Dalagaan dhiiruma argamtu. Dalagaa shamarranii darbeen darbee argamti malee. Wifi ni jira. Wifi kan keessa ni fayyadamtaa. Gaha waan dheedaa kubbaan ilaaltaa kanatti waliin gahanii ijoolleen baqattoonni kun waliin dhudhuufnaa gata teenyaa shishaa keenya. Birni goggoonaa maal jennaa ol deebinaa fiilima yuutuubii irraa firaanii lallaalaa maal jenna. Maaliif kana barbaadamte kan hin bishaabeen jireenya kiyya jijjiiruudhaa fi warri kiyya amma baqa warri kiyya laal warri kiyya ala bakka guddatti osoo isaan eeguu jiraniitiin bakka isaan ittiin eeguu jiran san dhiisee miti amma warri kiyya amansiisuun qaba. Jijjiiramee bakka guddaa gahee warri kiyya amansiisuu qaba jedheetiin ani amansiisee jira. Kanaan eeggachuu jira malee kaayiroo keessa akkana jiraachuuf hin dhufu. Kanaaf kaayyoon kiyya. Kanaaf kaayyoon kiyya. Maaliif karaa manaa firaa barbaade fira kan kee bakka achumatti barta bakka fira kan kee Awurooppaa qabaatte Ameerikaa kan qabdu Suudii kan qabdu Dubaay kan qabdu firri kan kee kan namni maqaa kee beeku hundi fira kee yeroo san keessatti tira wanta bakka akkana keessa jirra kiraa manaa akkana keessa jira kiraa manaa bakka falaxaa guyyaa diidama addunyaa nati ollaana kan gubbaa nama barbaade. Kaayiroo dira san dabarsee dhufeen kaayiroo keessatti ganaa Itoophiyaa dabalee faamilii kiyyaa maallaqa manaa karaa na argaa. Obboleettii Yesuusii jirtu dabalee kiraa manaa na gargaara. Nama ganaa baqataa akka kiyyaa kana Awurooppaa fi Ameerikaa jiru dabalee kiraa manaa na gargaara jedhee nama kadhata. Indee hangamiin akkana jira. Maallaqa san dooraalee dhibbita tokko kasii erga dooraalee dhibbita kun zaccisi jira kitaabeetu. Zacci kana la uffanni rakashaa nyaanni rakashaa baqaa naamin amma tokkichaa kana gaa baqaa jiraanni gomaa zirruma jiraanni amma tokkichaa kana likkuma jiraanni. Zedhaa jenni nyaanni dhumni uffata firraa jijjiirree mobaayila ana jette bitannee maal jenne garuu kaayyoon xiyya tanaa miti. Keessa keenya cinqirra jira bakka. Yaani waan biyyaa baaneef san guutuu qabne warri keenya kanan nan beekan. Yaani jijjiiramuu qaba. Sigalee waan karoorfadhee biyyaa been qaba. Kaayyoo san galmaan ga'uun qaba. Kana barbaadamni kan kaayiroo biyyaa been. Naa bakka kaayiroo keessaa kan boo qabu nuti isin. Dallala barbaadannee dallaalanii arganii walii dawwallee gatii walii amma chachaanii gubbaa Eertiraa tokko arganii sigalee achirraa gubbaan bal'aa mana qabe hojii akkanaa bakka nama lagaramu. Achirraan absaanni kiyya rooblee isaa kiyya jedhamu tokko jira. Achirraan dallaalli bira dhiyeenee anaa fi roobleedhaa fi hamdii nama jedhamu tokko ture jira ijoollee ajaa'iba tokko. Ijoolleen wajji galuu turre ijoollee fannaan tokko wajji galuu turre ijoollee ajaa'ibaa ijoollee smaartii ijoollee kaayyoo qaban disipiliinii warra qabu siraataan jiraatan ajaba qaban bakka. Akka uummata nama jiru kun akka faamiliitti nu ilaala yoo ni deemne jennee nuti dhiisan isaan kana jalaas bannee kunne bakka maaliif yoo nuti ni deemne jennee liibaa nuti dhiisan ijoolleen akka faamilii tokkotti wal gargaaree kan hin qabne gargaaree wal jiraachuu turre akkuma faamiliitti bakka manni ijaasaa keenya isaan. Innaa achirraa bannee kunne isaan jalaayis dallaalchichi nu fuudhee deemee nu keenya nu kaayee taaskii nu qabee taaskiidhaan kaayiroo ala nu baasee bu'a. Kaayiroo ala bisa nu baasee dimbara masrii irra guyyaa lamadaa dimbara masriitii fi liibiyaa jidduu geenye dimbara kana masriin shuboodhaan marfama dimbarri masrii kun shuboo kana qaqqabaniiti manni shuboo sana gubbaan laala kan nu haran shuboo sana gubbaan ficaanii oriinii eegabaniin booda nuti akkana tajjibe uummanni masrii warri dimbara eeguun dhufillaa tooskii samii sana ka'e fuudhadha boombiidhaa hidhaadhamas bakka kana kana boombii bishuboo kana takkaa jiru of eeggannoon diimla of eeggadhaa toonsiyoon jedhanii dingata yoo citu waan akka boombiin nu farandaa ta'uu tokko nu fakkaata. Shuboolee kana zigzaagii kan jedhamu takkaa jira. Shuboolee kana takkaa jiru shuboolee sana kana qaxxiittee miila kee tokkocha keessee halkanii beeka sanuu tokkocha keessee yookaan fanjiisi farandaa tokkocha keessee ilmi namaa Awurooppaa jedhee miila sana godhuu biyya ilaalme miila tokkocha keessee fanjii sana kan dabarra. San booda miilaan guyyaa halkan san guutuu deemaa bullee ganama subii uummanni Liibiyaa tokko tiyoota afuufaan fidan oofuu midanii afuufaan fidan tiyootaa sana. Irra nu bakka shan ammaas kun eegalle ammaas laal uummata siddeetanyu ammaas itti seenye beeku. Achi makiinaa kanatti ergamna albu shakla gawas nu godhaa makiinaa nu bakka shanii nu deeman. Achirraa laal makiinaan akka buqqee kana barreefti makiinaan ni afuufamti takka ni barreefti jira ni deemte jechuun ni barreefti makiinaan sanii. Makiinaa kana akkana gixxum gootee qabatte laala akkana gixxum gootee akkana takka keetiyyuu qabachuu baatte achirraa yoo takka namni maksii jedhee namni makiinaa dhaabu jiru isaanis karaa seeraan alaatiin deemu jira waan ta'eef lubbuu isaaniitiif adagaadha kuta torbaan dhiisin oofaa jiranii adagaadha yoo qabaman saniifuu isaan ati lubbuu isaaniitiif laala akkana laal makiinaa kana afuufan nun afuufee dhukkeen daaraa nu godhe nuti achi magaazina wayii tokko nu naqanii waan qabdan fidaa nu jira nama tokko nu fattashan maallaqa keenya silkiilee keenya waan nuti deemnu hunda achi nurraa tarakkabanan waan nuti amma tokko gaa uffata keenya mobaayila keenya manaamini waan amma tokko kana keessatti maarra jenne zero. Achirraa makiinaa sinturaa keessa kun dhufe gubbaa kana akkana sindee kana fe'aniiti jala kana banaa godhanii jala kana dura muka kana dhaabanii muka kana warra kaanii muka kana gubbaa sindeen jira sindeen asii haga achiitti qamadiintu
asii hanga xixiqqaa maddida jala kana immoo nuti jira. Jala nu guran. Jala nu guranii walakka nu guranii asiin sindee kaanis sindee nu cufanii walakkaatanii jira. Gubbaan sindee asiin sindee nuti walakkaatanii jira. Amma achiin hin deeman. Osoo nuti akkana deemu jirru guyyaa guutuu eega deemneen booda halkan keessaa mukni nuti deemu jiru san nurra gaccabe. Amma sindee sana jira nurra gaccamtee achi nu ukkaamsuuf beeke. Amma mukni gaccaccabu eegale. Urgu caccabuu eegale achi keessaa bakka nuti akkam akka taanu dhabne. Gubbaa Eertiraa tokko nuti jira. Shiggirii as keessaa baasee malu kaasan takkuma godha. Bash! Tante kun tas dhiyaate takkuma godha. Bash! Urree carree finne boo. Garbuun tun laal qamadiin tun akkanatti laal ispaaltii sana gubbaa akkanatti laal. Fashashashashashaa godhaa deemna. Achirraan nun deemee gurbaanis hin dhaabu bakka maaliif yoo dhaabbate adagaadha waan ta'eef qaxxitaan fuudhee mana Liibiyaa magaalaa tokko nu geesse. Magaalaa tokko keessa nu geesse hin booda mana wayii tokko keessa nu geesse mana san keessa nu cufee achi mana san keessa nu cufee hin booda dallaalchicha wayii tokkotti nu kanne. Dallaalchicha wayii tokko nu kanne dallaalchi sun dhufee maallaqaan nu bitate. Maallaqaan nu bitatee nu fuudhee bakka banii walii jedhamtu akka nu geesse taasise. Ammoo banii walii bakka jedhamtu biyya isheen Liibiyaa magaazinni isaa wallahi hagan isin jechuun danda'u guddinni ni guddatu turaanis yoo xiqqaate nama 3,000 olii tocha keessa jira. Ilmi namaa kullan oowwaa kana yoo kana taa'e uummanni baambaasii laayifii Suudaanii dabarsan lama dammarsiti. As keessaas maallaqa kafalteeti maallaqa isa kafalte duun irra saxaanii wal fuudhu jira. Magaazii keessatti shararraa mana ijaarratanii achuma kaartoonarraa mana ijaarratanii achuma keessa warra wal fuudhu jira. Achuma keessa warra sargii godhatee sargii diggisee miizee walii ta'ee wal fuudhu jira. Achuma keessa warra jaalala wajjin oofu jira. Magazinni kun guddinni isaa waan biraa fakkaata. Sii galee Amaaraa jira. Eertiraan baay'inaan achi keessatti argama. Soomaaliinis akkasuma caqiidha. Magazina keenya kana magazinitti aanummaas magazina biraatti jira magazina Kidaanii jedhama. Gibbiin guddoodha. Kaambiin baay'ee kan guddoodha achi keessatti dallaalota adda addaati qaba. Dallaalota san keessaa kan nuti harkaan qabu waliit jedhama. Waliit gurbaa Eertiraa tokko gabaabaa tokko maafiyaa guddaa kana bakka meeshaa waraanaa kan akkana cag godhatee guuttatee dhaabbata. Manni san kaambii sun akka jirtutti maxareyyesii wanni kanaan makiinaa kanarratti meeshaa waraanaa fe'anii bakka akka waan akka makalaakiyaan seeguutti akkasuma nu eegan kaampii kana keessatti maaliif dingata namni biraa kan meeshaa waraanaa isaan caalaa qabuudhaaniif dhufe nu fuudheeti maallaqa nu hawwalchiifata waan ta'eef innis nu eega maallaqa nurraa argachuudhaaf jechuudha. Amma achi keessatti maallaqni duraan itti waliigallee dhufnee doolaara 3,000 maallaqa kana buufachuudhaaf dawwalannee oguu dawwalannee faamiliin kiyyaillee mataan ittiin jabaannee amma xiqqoo waan hubatanii jiraniif maallaqa dafanii na ergan. Anaa fi saahiba kiyya tokko dafanii maallaqa nu ergan. Saahiba kiyya tokko ammaas kan waliin dhufne rooblee dafanii maallaqa nu ergine faamiliin isaanii. Si galee amma maallaqni gisee nu ergameen booda baharri jidduutti dhaabbate. Baharri dhaabbatee jira. Amma namni baharri poolisiin koontiroolitti jabaatee jira deemuun hin jiru eeggachuu qabdan nuun jedhanii baatii 6 achi keessa turre amma. Baatii 6 kan akkamiin jiraanna achi keessatti bakka katamaadha siin jechuun ni danda'ama. Doolaara 100 argatteeti dukkaanaa jira achi keessa doolaara 100 kuchaa siin deemtee waan barbaaddu bitattee nyaataaf oolanii isaan sii dhiyeessanii bishaan soogidaatii fi bakaroonaa kana waliin bilcheessanii sii fidan san nyaatta yoo maallaqa hin qabaanne. Yoo maallaqa qabaatte immoo dawwalattee doolaara 100 akkana dawwalattee achi keessa sardiinaa fi daabboo fi aannanii fi waan takka wanni itti fayyadamu ammaadha cileen biraan jira yoo maallaqa qabaatte. Innaa magazana kana keessa eega turreen booda karaan baname dooniin banamte. Achi keessa gabaabseen isin himuun jira. Yeroo teenya wajjin karaan baname karaan giseen banameen booda anaaf saahiba kiyya kan warra dhufee maallaqa kafale kana nu yaames lama kanarra nama tokko deemuu qaban jedhu. Anaan deema. Tanaafuu bakka hoota gataa geemii taphadhaa. Geemii akkana ni beektan himte aleebbuum taphadhaa nu jedhu. Amma Awurooppaa dhaquudhaaf carraan maal ta'e aleebbuum. Ayishi jennee gateenyaa aleebbuumii taphanne inni ni harkate aannan kufe. Saamnota yeroo masan uummata karaa baharaa deemu jiru irra fe'amee ani immoo magazinitti nu odeeffame. Achirraa bakka hedduun yaada keessa seenee na dhukkubuu eegalemmaas bakka cinqii hiraadhaan dibbireeshinuma kanaan hin dandeenye cinqumaa fi hiraa kanaan hin dandeenye beekta. Achi keessa gisa baay'ee na dhukkubee warra dhukkubsatootaa jira. Warri nuti duraan Suudaanii wajji turre warri haareetti magazina kana amma na dhufan. Amma tokko booda na dhufan. Amma tokko kanan kana gurguramaa waa meeqarraan dallaala meeqarraan macarrasa irratti amma tokko booda magazanaan nama jiru kana keessa na dhufan. Amma tokkochaadhaan Masrii ture san amma tokkochaa san guutuu Suudaanii fi Liibiyaa jidduu warra deemaa jiru jechuudha warri nama dhufan. Irra guddaan isaanii magazina san dhufnaan irra guddaan isaanii lubbuun isaanii ni baate. Irra guddaan akkuma jiranitti uummanni Soomaalee tokko irra guddaan bakka dhudhumuma eegalan nama du'an bakka achi keessatti. Achi gisadhaan fi namni du'ee saaraa tana keessatti
xiqquma kanatti biyya adda qabanii jirtu sakaanis bira cufanii rakkatan. Irra guddaan namaa immoo kan irratti dhumu gizeedhaan fi saaraa keessa deemtu makiinaan Tiyootaa tun akka malee fiiti. Akka malee waan makiinaan tun fiiduuf makiinaan tun akkana waan daddarbituuf yoo ta'e kana makiinaa jabeeffachuu baate makiinaan isa jalaa qottee lafa dhawita si dhaabanii makiinaa irra siin deebisan suma biraa kutan. Saaraa keessa si dhiisanii si biraa kutan jechuun bahara irra wayyaale yoo bahara qaaltemee bi carraa daftee duuta. Saaraa tana keessatti immoo dafteetii sin duutu ni sin jiraattu bakka bara jechi xaliiltuu sanarra lafa qulqulluu kanatti si dhiisanii si biraa deeman ati bakka warree jiru duuta jechuudha carraan itti qabdu waan biraatiin du'a. Namni irra guddaan bifa kanaan dhuma irra baay'een bifa kanaan dhuma. Amma magazana kana keessatti baatii torbeegaa magazana kana keessa tureen booda ammas dallaalchichi nuti jirru kun magazana kana bakka yaani dhiisuu barbaadina fakkaata dalagaa adda dhaabuu barbaadina fakkaata nuti warra maallaqa kafalee makiinarra nu fe'e. Makiinarra nu fe'ee osuma inni makiinaan halkan nu deemu jiruuti makiinaa guddaarra nu fe'ee deemu jiruuti waraanni nu dhufe. Waraanni kun diikaa kan gableetu mallaal qowweedhaan dachirabbi kan nu garagalchanii shirri nu jedhan akka waan makalaakiyaa. Shirgisa nu jedhaniin booda inzil jedhanii makiinaa sanarraan fuudhanii makiinaa isaanii nu caannatanii magaazina biraa nu naqan. Nun deemanii magaazina biraa nu naqatan. Magaazina biraa keessa nu naqatan booda hagam takka Liibiyaa turtan hanganaan ture. Hangan ture numa zaggabanii maallaqa 10,000. Dooraa 10,000 kafalaa baada isin ergina amma. Amma magazina kana keessa carraan jiru bakka ganama suubiin taanaan ulee su gubbaa dhaabbatanii ati teessee silkii dawwalatta biyyateetti. Amma ani silkuma hin qabu. Bakka amma maaliif warra kiyya kam jedheen dheengadda kuma sidina arganii amma kam jedheen 10,000 gaafadhaan. Hin qabu bakkaan. Jal! Tuman! Natuman! Gadamu natuman! Dawwali silkii hin qabu. Na kannan silkii calma jedhee lakkoomsatti guutuma kure dogongora beekaa. Lakkoomsa dogongora. Lakkoomsa dogongora. Achirraa nutumanii hogguu dadhabaniin booda nu gurgurachuudhaaf dallaala biraa tokko yaaman. Dallaalli biraa akkamiin nu bita akka nu qaqqabateeti namni kun carraa lubbuun jiraachuu ni qabamoo hin qabu yaani ni du'amoo hin du'u. Namni kun hangam takka jiraachuu danda'a kan jedhu gimmitii keessa galchanii nu bitan laa akka nu qaqqabatanii nu lallaalanii maal jedhanii nu bitan nu gurguran. Achirraa kun nu fuudhee mana wayii tokko keessa nu geessee nu warra maallaqa hin qabne warra dhukkubsattoota ture. Achirraa maallaqa 5,000 buufadhaa baaraan isin ergaa. Ijoolleen akka jirtutti immoo maallaqa buufatan. Ani ammaa silkiin qabu. Achirraa ana qofa kan maallaqa hin buufatin. Achirraa namichi maal nu godhe nu fuudhee doonirra nu geesse. Anis warruma kafale isa wajjin naarifatee fuudhee doonirra nu kaayee jechuudha. Bakka doonii nu geesse. Bakka doonii kanarra gisee nu geesseen booda dooniin ni deemne halkan. Tooraa ishaadhii boodaa kana lafti dukkanuuta kana. Ishaadhii fi akkana jidduu kana gubbaa bishaan gubbaa nu kaaye. Doonii sanaan deemne. Dooniin inni nu kaaye mootora tokko qabdi. Osuma halkan kana deemaa bullee guyyaa osoo nuti deemu jirru guyyaa toora za'aa jaa kan akkana mootorri caala nurratti. Zim mootorri nurratti. Amma akka maataan achi gubbaa isan gubbaa osuma nuti akkana bishaan kana gubbaa dhaabbannu toora asrii kana poolisoonni Liibiyaa maan dhufe. Poolisoonni Liibiyaa dhufanii nu qabanii haareetti Liibiyaatti mana hidhaan deebise. Mana hidhaan isin deebisan kana manni hidhaan gammatti hidhamna kun kan uummattoota akka keenyaatitti bakka adda addaatirra bahararraa qaban. Irra guddaan isaanii dallaalonni isaanii maallaqa kafalaniiti achirraa baasanii haareen maallaqa daddabalchanii achi fe'an. Warri ana wajjin dhufe dallaalchi dawwalee warra maallaqa kafale maqaa isaaniitti jira waan ta'eef warra maallaqa kafale hunda na biraa baasee ana qofa mana hidhaa keessa na dhiise. Baga na dhiise baga na dhiise. Amma bichaa kiyyaan mana hidhaa san keessatti hafe. Warri haala biraa kutan. Warra akka kiyyaa dallaala hin qabne qofaatu mana hidhaa san keessa walitti hafe. Mana hidhaa san keessa baatii 3 eegaan tureen booda mana hidhaa sirraan dhufanii gara mana hidhaa biraatti na dabarsan. Amma bakka kana keessa Naayijeeriyaa, Siraaliyoon, Gaanaa, Chaad, Suudaanii, Masrii bakka sabni Afrikaa kun kan magaazina san keessa hin jirre hin jiru. Afrikaa wanti jedhamu kan magaazina kana san keessa hin jirre hin jiru. Itoophiyaan ana qofa. Magaazina kana keessa yookaan immoo mana hidhaa kana keessatti hundinuu imbaasiin isaanii dhufeeti maqaa isaanii mazaggabee isaaniif akka isaan biyya deebi'u haalaan machaachee fi haala mijeessee fi gara biyya isaanii deebisa. Ani Itoophiyaan imbaasiin Itoophiyaa waan itti Liibiyaa keessa hin jirreef yeroo san keessatti ani manuma hidhaa san keessa taa'udha. Achirraa UN wayii takkaa jira jedhanii UN sochiftee numa mazaggabam numa zaggabdi. Achirraa amma mana hidhaa san keessatti UN eeggachuu eegale. Mana hidhaa san keessatti torbaanirraa guyyaa tokko uummata
UN dhufee nama laala dhukkubsattoota kana wal dhaanam yaala namaa kana maal namaa kana ammaani bakka akka nama waan maraatummaa tokko keessan seenee yaani bakka maraataadhaan jechaan bakka maaliif namni afaan kiyya beeku hin jiru namni ana taraddoo hin jiru achi keessa bichaa kiyya namni hin jiru.